dubartoonni isaa jabina isaatiin jabina arganne saaf dhugaa baana. Maasii Waaqayyoo erga taanee nus babal'anne moo'icha arganne Yesuus dhuunfaa keenya. Faarsan faarsinaa uumamni haaraan nuti nu weeraru Kiristoos nagaa keenya. Labsan labsinaa uumamni haaraan nuti nu weeraru Kiristoos nagaa keenya. Labsan labsinaa uumamni haaraan nuti nu weeraru Kiristoos nagaa keenya. Faarsan faarsinaa uumamni haaraan nuti nu weeraru Kiristoos nagaa keenya. Nutis 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 nu weeraru Kiristoos nagaa keenya. Gooftaan hodhaa dhiyootti dhufa balbala raaraa deebi'ee ni cuufama. Humna olaantummaa Waaqayyo yommus jalloota irratti abiddaan bobaha. Gooftaan hodhaa dhiyootti dhufa balbala raaraa deebi'ee ni cuufama. Humna olaantummaa Waaqayyo yommus jalloota irratti abiddaan bobaha. Nuti immoo garuu Yesuusii wajjin Yerusaalem keessa boonnee jiraanna. Humnaan guutamnee akka abboota keenya Musee faa wajjin Waaqayyoon faarfanna. Nuti immoo garuu Yesuusii wajjin Yerusaalem keessa boonnee jiraanna. Humnaan guutamnee akka abboota keenya Abiraam faa wajjin Waaqayyoon faarfanna. Dubartoonni isaa jabina isaatiin jabina arganne saaf dhugaa baana. Maasii Waaqayyoo erga taanee nus babal'anne moo'icha arganne Yesuus dhuunfaa keenya. Faarsan faarsinaa uumamni haaraan nuti nu weeraru Kiristoos nagaa keenya. Labsan labsinaa uumamni haaraan nuti nu weeraru Kiristoos nagaa keenya. Labsan labsinaa uumamni haaraan nuti nu weeraru Kiristoos nagaa keenya. Faarsan faarsinaa uumamni haaraan nuti nu weeraru Kiristoos nagaa keenya. Nutis 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 nu weeraru Kiristoos nagaa keenya. Ani lubadhaa billaan harka jira tokko jaalala isaanii anfoo'ameera. Yesuus koo inni du'aa na gaafatee iddoo naaf kennee mirga abbaa taa'eera. Aboonan faarsaa gonfoottanii xadhaa natti argama. Maraanaataan dhufa abdiin keenya Yesuus amanamaadha. Aboonan faarsaa gonfoottanii xadhaa natti argama. Maraanaataan dhufa abdiin keenya Yesuus amanamaadha.